Abbaan hiyyeessaa, abbaan miskiinaa, abbaan daa'immanii guddaa, abbaan musliimaa kiristaanaa, abbaan Tigree osoo hin jedhin, Beenxee osoo hin jedhin, Kaatolikii osoo hin jedhin, nama tokko namummaadhaan gargaaru, nama namummaadhaan imimmaan roobsuuf, namni kun nama waan ta'eef gargaaramuu qaba jedhee hundarra deemee kan gargaaru Maaster Abinnat dhukkubsatee mana yaalaa jira. Dhukkubbii isaati irratti baay'een gadde, baay'ees natti dhaga'ame. Waaqaa gaditti hundi keenya dirqama amantaa qabnuun tsalootii gochuufii qabna. Ashama harka fuunee kabajamtootaa, daawwattoota, hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa hin jirutti Waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenya haarawaa taatan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamuun affeerraa keenya isiniin jedha. Namni asirratti argitan kun namni si wallaaltan tokkollee hin jirtanii. Baay'een keenya ni beektu. Baay'ee yoo sun ta'e namni hundinuu ni beektu jedhee tanan yaadaas fudhadhas jechuudha. Obboleessa keenya asirratti argitan kana. Inni kun Maaster Abinnat jedhama. Maaster Abinnat jechuun nama namummaa isaatiin nama xiqqaa guddaa osoo hin jedhin nama waan ta'eef nama kamiifuu dhukkubsatudha jechuudha. Inni akka Itoophiyaatitti abbaa miskiinaa jedhamee kan waamamudha. Wanni tokko yoo ta'e sheer godhaatii Maaster Abinnat biraa naa ga'aa kan jedhamudha. Maaster Abinnat jechuun lubbuu nama hedduu nama biteedha. Beela'aa nama hedduu nama nyaachiseedha. Dheebotaa nama hedduu nama obaaseedha. Kan daare hedduu kan itti uwwiseedha. Kan mana dhabe hedduu kan itti ijaareedha. Ati kiristaanaa sin gargaaru, ati musliimaa sin gargaaru, ati tigreedhaa sin gargaaru, ati akkas bakka walumaa galatti jedhee addaan baasee hin beeku guyyaa takkitti jechuudha. Nama ija isaa fuulduratti dhufe nama hiyyeessa jedhame hunduma wajjin imimmaan isaa roobsuu, haadholii harka isaatiin luka dhiqee itti uffisuu, abbootii miila isaanii dhiqee itti uffisuu, yeroo hunda eebba fudhachuu kanaan beekama. Haa ta'uutii garuu Itoophiyaa keessatti namni gaariin umurii dheeraa qabu. Dhugaan isinitti hima namni gaariin umurii dheeraa qabu. Obboleessi keenya kun dhimamee mana yaalaa seenee jira. Dhugaa gaafan akkanatti isa argu nan gaddee natti dhaga'ame. Namni akkanaa dhukkubsachuu miti mataan bowwaafachuu hin qabu jedhee kan yaadu keessaa isa tokkodha. Garuu dhibeen daanyaa rabbiiti. Dhibeen ati nama gaariidha jettee namarraa naftu, ati nama badaadha jettee namatti hin dhuftu jechuudha. Dhibeen yoo namatti dhufe nama argitetti dhufa jechuudha. Namni tokko immoo dhimameef waa tokkos hin ta'u. Akkuma isin jedhe dhibeen daanyaa rabbiiti. Dhimamuunis jira, fayyuunis jira. Yoo Waaqayyo garuu gara ofiitti nama fudhachuu barbaade immoo sammuu xiqqoodhaan nama fudhata jechuudha. Namoonni tokko maal jedhu obboleessa keenya kana nama akkanaa kana maal godhu riippi jedhanitti ashaangulliitii boochuu irra godhanii sagalee boo'ichaa wajjin qanabbaru jechuudha. Baay'een gadde namni keenya hagana namaaf ta'a. Namni keenya yoo ati jiraatte osoo hin taane yoo ati duute si jaalata. Niif galee nama gaarii ta'e waan feete ta'e namni sin galateeffatu dhugaa. Amma obboleessi keenya kun badii maal qabame waaqa kadhachuuf dursamoo tsalootii gochuuf dursamoo du'aayii godhuuf dursamoo kadhachuuniif dursamoo riippi jedhanii ashaangullitii boochuu irra godhanii sagalee boo'ichaa wajjin suuraa isaa qanabbaruutu dursa. Mee ilaalaa hagana nama akkanaa wajjin dhalanne, nama saba akkanaa wajjin dhalanne. Garuu isaan akkas godhaniif namni kun hin duus waata akkas hin ta'u. Fooloo barbaaddachuu jecha, guddina barbaaddachuu jecha nama gaarii, nama hayyuu, nama seenaa hojjetu haala kanaan addunyaarraa dhabamsiisuuf yaadu. Haadholiin hedduun osoo akka keenya miidiyaa fayyadamanii, osoo akka keenya bilbila qabatanii oolanii dhugaa isiniin jedha Maaster Abinnat dhimamee mana yaalaa seenuu miti. Ciisu fuulli isa baduu isaatu kan hin jaalanne haadholii hedduu jira. Abbootii hedduu jira. Kan akka inni nyaara hin guurre kan barbaadu. Isaaniif
waaqaa gaditti akka nama addaatitti kan ilaallatan namoota hedduu jira. Sababbii maaliitiif? Sababbii inni gaarummaa kaleessa hojjechaa ture. Har'as gaarummaa sana hojjechaa jira. Dhugaa dubbachuudhaafanii maastira Abinnat ergan baree ka'ee waa baay'een anillee odoon danda'ee hawwii akkasaa yeroo hundumaa gaarummaa akkasaa osoo hojjedhe natti tola. Garuu humni achi nan ga'u osoo humni achi na ga'e bakka akkuma isaa kanatti hojjedhee jijjiirama wayii bakka akkuma isaa kana hojii gaarii aga biyya lafa kanarratti ergisaadhaaf dhufne. Namoonni tokko tokko qabeenya horachuu, makiinaa bitachuu, gamoo bareedaa ijaarrachuu, fataa jechuu, uffata bareedaa uffachuu, na argaa jechuuf kan boo'u hedduu jira. Gaafa lafa kanarraa deemte ati abbaa makiinaa turte, ati abbaa gamoo bareedaa turte, ati uffata bareedaa uffachaa turte, ati nama tsadaa jette jedhee Waaqayyoon si bakka gaarii si teechisee hiyyeessa kanammoo bakkuma amma jiran kanan teechisu. Jalqaba irratti kan mootummaa Waaqayyoo galu isaan har'a daaranii isaan har'a waan nyaatan dhaban kanatu gaafa asirraa deemanillee namoota akkanaatitu karra namatti cufuu danda'a. Ati lafarratti akka gaarii jiraachaa turte waan ta'eef iddoon kee asii miti siin jedhu. Kanaaf namoota akkasii gargaaruu jechuun waa xiqqaa miti, waa guddaadha, waa baay'eedha. Galee obboleessi keenya amma waa xiqqaa hojjechaa hin jiru. Ofii isaatiif miti. Har'a maastira Abinnat ofii isaatiif qofa odoo jiraate har'a waa hedduu godhata. Garuu ofii isaa qofa hin jiraanne. Waan qaburraa hiyyeessa ofii nyaachisa. Kan irraa hafirraa immoo ofiifis itti fayyadamaati. Waaqayyos immoo akkasumatti dachaa godheetoo kennaafi jechuudha. Galee kennaafi. Innaa kanaaf anis barumsa guddaa irraa argadhe asumarraan amantaa qabdanii obboleessa keenya kanaaf tsalootii godhaa, kadhannaa godhaa, rabbiin nama gaarii kana nuuf haa fayyisu, Waaqayyoon isa wajjin yaa ta'u, algaan ni ciisee kanarraa haati teenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam harka isheetiin irraa kaastee dhukkuba kanarraa kaastee fuutee mana isaa, ilmoo isaatti, maatii isaatti nagaan isa haa deebistu. Sinin jechuun affeerraa hootii dhugaa rabbii laphee hiyyanna cabee dhugaa narrifadhe. Maaliif namni akkanaa kun yoo dhukkubsatanii arguun caala wanti qalbii nama cabsu hin jiru jechuudha. Wanti qalbii nama cabsu hin jiru. Innaa kanaaf baay'ee ulfaataa. Waaqayyoon nuuf haa fayyisu. Warroonni immoo riphi jettanii itti falfaltan dooma dirma dhugaa rabbii kan keessa yaa ta'u kan isaa farriftaan kun na aarsan warroonni akkas godhan gizee akkasitti irratti na aarsan. Ganama hundaa bakka du'a namaa jaalatu. Bara kashalaphee likiskisiidha kan akkas nama gootu malee odoo nama gaarii ta'ee namni gaariin nama gaariidhaaf du'an hafu. Namni kamuu du'a addunyaa kanarratti nafu biyya lafaa kanarratti ergisaa kanarratti manni kun keessa jirru kontiraata. Mana kontiraata keessa jirru kanatti waan gaarii hojjennee yoo darbine nuuf hojja. Isiniif galee hojii gaarii hojjennee yoo darbine nuuf hojja. Akkas. Viidiyoo kiyya ammaasumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootanii ulfaadhaa galatooma obboleessa keenyaaf tsalootii kadhannaa nu godhaa isiniin jennaa hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu.